Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo addunyaa mararratti argamtanu baay'een isin jaalladha nagaan keessan isiniif baay'atu isiniin jedha. Har'a odeeffannoo ajaa'ibaa isin dhaga'uu qabdanu kan akkuma seentanii laayikii kuma tokko gootanii mee otuun seenin warra dursee kana jaallattan otuu viidiyoodhuma hin dhaggeeffatin laayikii godhaatii dubbii jalqabna laayikii godhaa. Laayikii godhame laayikii kuma lamaan nagaati diina garaa gubaa diina baay'een qaba waan ta'eef diinni kan koo ija diimatu warri na jaallattan hundi keessanuu mee gaa ammuma laayikii naaf gochuu jalqabaa gaa maaliif yuutuubiin kiyyaa 20 galaa jira gaafas keekii murree gammachuu ibsanna maaliif ji'a tokko keessa sabiskiraayibii 10,000 naaf gootani Oromoo kiyyamee har'a odeeffannoo nan qabadhee dhufe odeeffannoo tokko walitti fiduudhaan waan adda addaa irraa dubbachuudha. Batalay Jawaar Muhammad eessa deeme kan jedhu dheengadda isinitti himin ture waan ta'eef sanarraa isin dubbannaa jaalmarroon Oromiyaa guutuu dhuunfachuu isaa kaleessa BBC afaan Oromootii wajjiniin VOA afaan Oromootii wajjin godhee wajjiniin mirkaneessee jira dubbiin abdusii akka dhugaa ta'e hundi keessanuu beektan jirtu waan ta'eef mee amma laayikii naaf gootanittu warri seentan otoo laayikii naan godhin dubbii kun dhaggeeffatinaa maalo laayikii kuma tokko takka galaan jiru viidiyoo ana hojjedhu irratti maal isiniin jaalladha bar isin maaf akka nagaraan natti jabaattu isaa Oromoo asinoo ana na jaallattu jedheen abdii qaba ani isiniin jaalladha Oromoodha Oromoo wal jaallata akkamitti garaa walitti jabaanna jamaa maali maaf garaa walitti jabaanne akkanatti maali maaf akkanatti garaa walitti jabaanna jamaa dhiisaa garuu akkana garaa walitti jabaachuun kun hin ta'u hojjanneetu jijjiiramna jettanii baatamoona mana dhaytanii tatanii nani reettanii waboo mataa tuuta infalmattu suuta waboo mataa tuuta afalmattu suuta wabooko amma gammachuu ibsanna dur waboo abbaan biyyaa eenyu siin jedhu jedhi deebisii waboo akkam goote duruu waboon abdii sabaatti kaa waboon Abiy Ahmediniif waboon araaramuu quba qabdu Oromoo mee warri afaan Oromootii walitti himna akka Abiy Ahmed yookiin mootummaan biltsiginnaatiif waboon jaalmarroon karaa nagaadhaan wajjin hojjetaa jiran ni beeytu utuun isiniin jedhee hundi keessan jettu an garuu soba isinittiin sobu akka shakkii kootitti garuu Shimallis Abdiisaatiif warri Oromiyaa bulchaa jiranuu fi waboon harka wayyaa jalaatiin akkuma bara wayyaanee buufnu sana Addisuu Araggaatis achi keessa dhokachuun namni tokko qeerroo wajjiniin Jawaar wajjiniin dhoksaan hojjetaa ture har'as OPDO keessa nama baay'ee jira biltsiginnaa keessa jechuudha kan waboo gargaaru kan waboo dhoksaan iccitii kennuuf sababa kana injifannoo waboo maali yoo jettan nama achi keessatti ijaaratanii qabaachuudha waboon iccitii jajjabaatuyyuu achi keessaa bahee karaa lolli itti deemuudhaaf mari'atamaa jiru hadha eessatti akka lolamuudhaaf jedhu biltsiginnaan maal karoorfataa jirti kan jedhu magaalaa 398 jechuun baay'ee guddaadha. Oromiyaa guutuu hunda keessaa magaalaa Oromiyaa keessaa baadiyyaadhaan walitti qaba magaalaa 398 dhuunfatee jira jechuun waboon biltsiginnaan harka kennateetti Oromiyaa bulchaan jirtu jechuudha. Gibirallee waboo sassaabaa jira maashaallah waboo kiyya uummata keenyaaf xaa'oo madaabaraa akkasin kennaa jirtan osoo dhagaa jirra kun waan gammachiisaadha. Biltsiginnaan nuti taphataa turte Oromiyaa kan keenyatti amma akkaataa itti bulchiinsaa mootummaa uummanni filateen filannoo gaggeessuu nuu yoo hin barbaachisu waboon nu bulcha waan ta'eef eenyuun akka ta'u qofitti mirkaneessine jaalmarroo Jawaar Baqqalaa Garbaa eenyuun isinii ta'a Mararaa Guddinaa maal bakka dabaree hojii jaraa qofitti jara barbaachisa. Shimallis Abdiisaa yookiin jibichi sun hidhamuu qaba moo hidhamuu hin qabu jettu meemme yoo gaafa uummanni kun viidiyoo kaleessa jaalmarroon dubbate irratti wanti baay'ee na dhibee haasaa onnee nama jijjiisu jechuudha.
nuti wallaggaan keessa socho'uun jalqabuun keenya waggaa meeqaa jedhe hidhanne ummanni amaaraa dalagatee ilmaan isaa guddifataa waggaa meeqaa as keessa jiraate takka kana taanee duunee ajjeefamnee hin jenne nus hin ajjeefnu maaliif reef erga ajandaa waa'ee faannoo ka'ee waa'ee du'a jara kanaa ka'ee gaafa jedhu gaafii ajaa'ibaati. Gaafii ilmi namaa hundi gaafachuu qabu ture. Yeroo ajandaan faannoo ka'utti yeroo hidhadhaa wallaggaan seennee kabachiisuu qabna jedhanii jarri walii galanii miiseen jiran telegiraamaan sagalee walii qabaa oolan keessatti maaliif duutii ummata naannoo wallaggaa jiraatu amaaraa yookiin amaara wallaggaan keessa jiraatu irratti ta'e kan jedhu eenyunni siyaasaaf jechatti fayyadamaa jira. Eenyunni wanta kana godhaa jira kan jedhudha. Qoratamuu qaba. Xarxir jedha. Kanaafuu faannoon ofumaaf dhooftee ofumaaf iyyitee akkuma facceetti akkuma qacceetti ofiif iyyiti jechuun dhugaadha. Jaalmarroo koo marii sabaa eeyyesii diina situ harkaa qabaa. Jennee sirba baafnaaf nuti. Marroo koo marroo mataa tuuta an hadha waa'ee siyaasaallee baay'ee otoo dubbachuu dhiise gaariidha. Maaliif isinitti yoo amma kaane dhugaa jirtu dubbanne dhugaa jirtu yookaan amma haasofne Abduseen biltsiginnaa ta'e Abduseen akkana jettudha. An biltsiginnaan taane garuu otu waan hin jiru waan keessaan deemaa jiru waan Oromoo waliin godhaa jiru otuu dhageessanii warabbal kaabaa alhamdulillah jettu. Oromoon jaarraa 21ffaa kana keessa jiru dammaqeera dhugaa dubbachuuf naqtuwaal baga dammayxanis nutis kan barbaadaa turre dammaquu keessan warra naannoo amaaraa waggaa 40maaf dubbatti deebisuu keessan Tigraay waggaa 40maaf akkasiin lafaan kaanetti dubbatti deebisuu isa siin qabeenya siin Oromiyaa keessaa saamte waggaa meeqa waggaa tokko kan hin kunne keessatti daaraa godhanii barbadeessuudha kan nutis barbaannu kana baga barbadeessitan garuu ani wanti baay'ee galateeffadhu TPLFinis Abiyyinis lola naannoo Amaaraatti xumuruu isaati. Gaafa jarri dhufanii Shawaa Roobitti dabarfatanii Dabra Taaboriin gahan achumaan lolli sun akka dhaabbatuuf dhaqee walii galtee irra ga'e jechuudha. Argitanii hojii mataa Abiyyi Ahmad hagamuu Oromoo hajibbu Oromoo maal godha? Oromoo keessaa dhalachuu isaatiif Oromiyaa lafa Oromiyaatiif qabeenya Oromiyaatiif kabaja qaba guddaa gurbaan. Maaliif gaafa lolli dhufee Finfinnee seenuudhaaf Oromiyaa seenuudhaaf jedhu achumaan walii galtee mallatteessee akka lolli dhaabbatuuf wanta kanatu murtaa'e jechuudha. Argitanii namni kun hagamuu Oromoo hamiidhu Oromoo hajibbu wanta kana walii galee Oromiyaa seenee lolli akka achitti qabeenyi waggaa meeqaaf akka warra kaanii barbadaa'u gochuu dhiisuu isaatiif galatatu malaaf haa galatoomu dhugaa. Kanuma laayikii 2000 barbaada galatooma.